Akkam nagaa. Okay. Daqiiqaa lama keessa taasisaan jalqabaa. Galatoomaa warri dhuftan jedha. Yaada gabaabaa tokko qabadhee isinii dhufe jechuudha. Mee daqiiqaa lama naa obsa. Waan sheer godhaa jirtaniif illee galatoomaa hin argaa jira akka sheer godhaa jirtanii. Waa sadiirraa dubbadhuuf hin deemaa. Ganama kana waa'ee biyyaarraa kana ga'e tokko waan gaarii kan taane tokko isinitti hin barbaadeetini. Inni lammataa ammoo hiriira boruu irratti kan Waashingtan DC deemaa jiru. Inni sadaffaa walumaa galtee adeemsa qabsoo advocacy irratti godhaa jirru kana isinii himuu barbaadeetiin. Yeroo baay'ee carraa kana fudhadhee kan dubbadhu namoonni baay'een naa bilbiltanii dhiifama isin jala kaasuu hin dandeenye. Garuu yaada sireessi dalagaa yoo ta'e sagalee waraabaatiin sagalee gabaabduu naa hima anis ni deebisee jedha. Sannaa beekaa because telefoona hedduu waan natti seenuu fi ammayyuu daqiiqaa 20 booda sa'aatii 6 fi walgahii irra taa'aa so telefoona kaasuu hin danda'u. Warroota adda addaa wajjin waan dubbadhuuf jechuu kiyya. So anyway, qabxii sadii irratti akkuma isiniin jedhe qabni tokko waa'ee biyya ammaa kan dhaga'e, kan lammataa kan hiriira boruuti, kan sadaffaa walii galtee advocacy irratti godhaa jirru san jechuudha. Daqiiqaa takkatti jalqaba. Okay. Galatoomaa obsa keessaniif maaloo yeroo kana naan bilbilna ifama. So galatoomaa obsa keessanii fi waan peejii kana share gootaniif. Amma ganama kana maal dhageessanitti fakkaataa torbee dabre hanga du'iinsa Haacaaluu walitti qabatee fakkeenyaaf Shaashamannee irratti mucaan Booranaa tokko du'ee jira. Amma ammoo namni keenya kan Booranaa Arsiitu nurraa ajjeese jedhee aarii qaba jedhanii akkasumas ammoo ijoolleen teenya jiddu galeessaa Tuulamaa warra Wallaggaa irratti aarii guddatu jira namni akkasitti garaa gubataa jira jedhan. So an kan barbaaduu fi keessattuu jiraattota biyya alaa jirtan kana nu hundinuu maatii qabna nu hundinuu hiriyyaa qabna biyya san keessaa. Hangumni gumaa fi illee yoo ta'e achi hin geenye waa obsinee jenna. Ani nama jastasii sirriitti ta'uu qaba jedhee nama amanu tokko namni balleessi tokko dhiifama gaafachuu qaba. Uummanni ammoo dhiifama irraa fudhachuu qaba. Waan fudhatan ammoo hoo ajjeechaallee ta'u ajjeefamuu qaba. Sanitti amanee jira. Garuu amma diina taruutu nutti jira. Jiruu keenyaa fi badiinsa keenya iddoo waan jirruuf maatii keessanitti bilbilaa. Yoo mucaan Wallaggaas waa balleesse yoo mucaan warri Arsiis waa balleesse garatti nu qabadha. Hin dagatina garatti nu qabadha. Garuu yeroo walitti kaanu miti. Diinni akka nuuf isin wal nyaannu barbaada. Garee Arsii hedduutti Arsii Wallagga yookiin ammoo Arsii fi Booranaa miti rakkoon. Even Arsii hedduutti wal nyaatinsa jira. Kanaafiyyuu garatti qabadha. Hin dagatina itti bilbilaatiin yeroon kun yeroo hamtuu waan taateef yeroo tokkoon caccabuu deemnu waan taateef kanaafuu naa obsaa itti bilbilaatiin maatii keessanii yeroo Arsii himattanii miti yeroo Wallagga himattanii miti garatti qabadhaa hin dabarraa ifama maaloo namni ifama. Yeroo kana garatti qabadhaa isin jechuu barbaada. Because amma yeroo wal keessa geenye even Arsii barsee dullee gariin keenya akka malee mootummaa kana aarreetiin uummata waa balleesse
faana baanee waa guba baanee jira. Gariin ammoo mootummaa irra gorree kaga amma fakkeenyaaf warra biyya alaa kana turanii biyya sanii galchanii baala deemanii nama jeeqaa jiranii baay'ee ani maqaa namaa dha'uun jaaladhu kan roobe deemanii goobba deemanii nama hiisaa jiran kana kunniin marti si galee warra gumaa harka keessaa qabu warra dhiigni ilmaan Oromoo harka jirtu. Kanaafiyyuu ani akka yaada kiyyaatti yeroon of duuba keessa deebinee wal nyaannu miti. Obsaa. Ka Finfinnee irraa isin ergamee dhufu Baalee irrattis ta'ee Boorana irrattis ta'ee Harargee irratti ta'ee ofirraa qaba. Si galee nama keenya hin ajjeesina. Anna ajjeechatti amanee jedhu ofirraa qabaan jedha. Qabxii lammata isin dabaree jedha. Bor hiriira guddaa dargaggoota hedduu ilmaan teessan akkuma obboleeyyan xiyyaa fi ijoolleen obboleettii xiyyaa biyya DC deemaa jirtu anillee qabadhee jechuudha. Ilaala. Ka lammataaf sadaffaa walitti hidhatee jedha. Itti isin deebi'ee jira amma waa'ee advocacy sana ka DC ka advocacy irratti dubbadhee jira. Walgahii ajaa'ibaarran ture qalee. Walgahiin kun maal jennee fakkaate? Hiriirri isin bahaa turtan. Hiriirri torbaan lamaan dabre goone telefoon isin koongireesii bilbiltanii yookiin barreessan sun injifannoo guddaa godheetiin maal godhe isinitti fakkaate? Koongireessoonni marti warra olaanaatti jira miti hin beektanii koongireesiin komitee qaban. Komitee Afrikaatu jira, komitee Faayinaansiitu jira, komitee Seekiyuriitiitu jira, komitee adda addaatu jira. So yeroo baay'ee komitee kanatu talking point wanna jedhan agartee mootummaan yookiin koongireesiin waa'ee Itoophiyaarraa kana qaba, waa'ee Israa'elirraa kana qaba jedhee dubbata. So maal godhaa jiranii waan kana bilbilanii gaafatu jiranii uummanni Oromoo nutti bilbilaa jira, uummanni Oromoo nutti barreessaa jira. Kanaafiyyuu maal goona ka jedhu otoo isin gochuu baattanii otoo isin ta'uu baatee hadha Oromoon sanyii duguuga kaatan jedhan garuu garanni keessanii waan isin godhaa jirtaniif ijoolleen keessan Twitter irra baatee waan godhaa jirtuuf baay'ee injifannoo guddaa godhee jira. Kanaafiyyuu tokkoffaa itti akka beektanii itti fuftan barbaadeen jedha. Lammaffaa ammoo akka galma geessaa jiru qabu dalagaan keessan xaariin keessan qilleensa irratti akka badaa hin jirre akka beektanii barbaadee jedha. Akkuma beektanii beektotatu nu gargaaraa jira. Warra bakka seennu bakka baanu nu gargaaraa jira. So walgahii guddaarran taa'ee jira. Of course waa hedduu eenyuun maqaa isimuu hin danda'u maa hojjettanii hin beektanii akkuma jaalalleen as keessa jiru diinni kennallee waa as keessa jiruu fi baruu amin hadha galgala koominiitiidhaa fi walgahiin sa'aatii 9 sa'aa DC irratti hin jira. Anis jiraachuu malaa dhabaachuus malaa garuu gareen taask foorsii sunii fi keessummoonni ekspertoonni wanni goone sunniin ni dhufu. So itti hirmaadhaa hin jedha akka yaada kiyyaa. Torbee kanaan alatti kara koominiitiidha akka ta'u kara mijjeessuu yaadan qabna. So hoo rabbiin gargaaree jedhe garana goona. Ammaa fi keessaniin jiru ilmaan teessan Twitter irratti babbaastan galanni keessan sagalee ta'aa jirtan. In fact Jawaarii fiyyuu torbaan dabre waan an jedhee fi waan kaleerra oolee garagaratu jira. Maa because dhiibbinsa keessa maa mul'isaa jira Jawaarii Islaam terroristii kan jedhame sagalee nama hanganaatu duuba jiru kan jedhu dhiibbaa guddaa godhee jira. Kanaafuu ijoollee teessan continuously itti waan san akka gootu itti maan jedha isinirree katabuun hin dagatina. Qabxii lammataa sadaffaa irratti isinii deebi'ee jira. Dargaggoonni teenna isinillee maanguddoonni gariin boru gariin hadha keessa deemtanii jirtan boru hiriira boruu irratti hirmaataa jirtan. Waan ajaa'ibaatti hirmaachuu qabdan because it's a very jalqaba kana hojii gaarii godhaa jirra. Hojii jijjiirama Oromoo fide yeroo jalqabaa irratti amma Oromoo kan beekne hin jiru. Waggaa 5 hadhaa nuti Oromoo jennee dubbannu eenyutu nu beeka? I don't know gammaduu qabdan dhugaa isiniin jedha. Oromoo amma Oromoodha jedhee Oromoo bakka bu'een dubbadha. Akka durii ani Itoophiyaa no Oromoodhaan dubbadhaa jira. Gocha sirna nafxanyaa kanarra jirullee haa Oromollee qabaatu. Oromoo maqaa Oromollee haa qabaatu. Afaan Oromollee haa dubbatu. Sirni Oromoon irraa falmaa jiru sirna nafxanyummaa waan ta'eef kun amma haasaan an godhu naa ta'ee jira. Akkasumas immoo wanni an godhaa jiru koominitoota senatartoota adda addaa yoo ol geennee jennu bulchiinsa koominiti sanii kamisoota ta'ee ka Portland ta'ee kama ta'ee warra sanii haala adda addaa yoo ta'uuf mijjeesseetiin jara bakka bu'ee dhaqaa jira jechuudha. Kanadaallee akkasumatti ammoo baay'ee Ameerikaa qofa irratti miti. Anyway yeroo biraa bal'inaan hin dubbadhee jedha. Keessaniin jechuu barbaade warra baru hiriira ba'uu fi make sure beellama fudhadhaa dandeettan. Dhufaa jira Washington DC sababaan an dhufaa jiruu fi kana. Xalayaan qopheessine jira. Xalayaan immoo already koongireesii keessatti deemaa jiru draaftiin kaganaadha garuu early stage'dha itti muka qabdantu jira. Waa'ee sana irratti bal'inaanii walgahii irratti ganaman hin dubbadhaa yoo dubbadhu baadhee jedhee wanti isin gootan mootummaa keessanii reprezentaatiivii keessaniin yennaa wal agartan ka jettanii
xalayaa wayii dhufaa jira. Waan amma deemaa jiru. Xalayaa kanarratti akkanaa mallatteessituu jettaan. Kan biraa qabxii biraallee hin jira. Nuti amma Oromoon kumaatamaan yoo ajjeefamnu kan mootummaa isaa waadaa ofii dubbatee jedhee yoo ajjeefamnu namni nu dubbataa jiru hin jiru. Mootummaa fi sirni nafxanyaa sun ka achirra jiru suni badiinsa Oromoo irratti waan murteessee jiruuf boo'icha keenya gadadoo keenya amantaa walitti hidhanii waan walitti hin dhufne ani yeroo baay'ee kan hin dubbadhu waa'ee waaqeffannaan dubbadhee jira. Maafi Oromoon waaqeffannaa qaba. Oromoon intala of afoo ergaa. Oromoon kiristaanatu keessa jira. Kan jedhu mul'isa waan baay'ee na qarqaaruuf waan nu qarqaaruuf because kan dhugumarratti iyyuu nuti warra akkasiiti. Nuti warra amantii tokko qofaati miti. Kanaafiyyuu wanti isin godhuu barbaade garuu qabdanii mootummaa yoo dubbistan tokkoffaa xalayaan dhufuusa itti himu. Lammata irratti ammoo kan isin gootanii garee wayii biyya takka ergamu irra dalagamaa jira. Ganaa early stage irra jira wanni kun soo inkijibdinaan jedhina. Early stage dha garuu hoppii qabnee jenna. Because wanni biyya san keessa deemaa jiru kun duguugaa sanyiidha. Sanyiin sun ammoo Oromoodha. Oromoon duguugaan jiru. Kana godhuuf ammoo yeroo baay'ee kan hin dubbadhu ru'iin nama gurraachaa waggaa 400 fi poolisni nu miidhee justice systemiin sun nu miidhee jedhan. Namoonni dhageenya. Garuu amma kaameraa irratti bahee addunyaan agartee jennaan amma martu Black Lives Matter jedhe. So ru'iin Oromoo kan matter taatu gaafa miidiyaa irratti argamtee jette that's the only time the Oromo lives matter. So what we have to do is keep on the media. Keessattuu dargaggoota keenyaaf keep this conversation alive. Keep it on Twitter. Keep it on Facebook. Keep it on Instagram. Bakka marattiyyuu our life began to matter only if we stay on the media. Sanyiin duguugaan ni jira. Nuti duguugaan jiru duguugamutti jira. Eenyummaan Oromummaan farra Itoophiyaa waan ta'ee jiruufi kana ammoo kadeeffachuu dandeenyuun yoo isin actively participate gootan wanni amma godhaa jirtan kan itti fufuu qabdanii in jedha. So bor koongirasii keessan yoo argeettan yoo beellama qabaattan fantastic. Yoo beellama qabaatan rakkoon qabu. The most important thing as keessa wanni fudhattan kaasina fudhattanii jedhee abdiin qabu. Wanna kana dhageettii kiyya mara keessaa qabxiin tokko fudhattan boru koongirasii irratti yoo hidhattan oofisa wanti guddaa mul'achuu keessan wanti muddaa ani Oromoodha jettee dhabu keeti waan biraallee dubbatu dhabdan ani Oromoodha Minnesota irraa dhufe ani Oromoodha Arizona irraa dhufe ani Oromoo Chicago irraa dhufe kanaaf waan dhufee jedheef maal xalayaan dhufaa jira waldaan Oromoo community xalayaa sitti ergaa waldaan ollaa sitti ergaa waldaan dhaabbilee biraa sitti ergaa abban feellat even mana amantiilee fudhadha rakkoon qabu Oromoodha sababa anas dhufee karaa kana deemee fi Oromummaa irratti. So that is the key thing because I think baratun barakenya. I think himti gafi malee baratun barakenya. So ijoollee teessan kadhaqaa jirtu koongirasii tiisisni guddatee qodaan banuu jedhan. Ala dhaabbannee ijjinee fi guddinsa hin finnu. Jijjiirama hin finnu. Garuu akkuma amma isin impact sigalee dubbii kakaasee jira. Amma sigalee maali gaafiin Oromoo kun ka jedhu maali uummanni akkanatti na jeeqaa jiru kan ga'e kaasee jira. Keessa ammoo yoo seentan yoo of barsiistan nama ta'uu keessan yoo argan. Oromooni bineensa ta'uu miti ka jedhanii yoo arganii garaa nu laafan garaa isinii laafan jawaariin irraa sagalee isaallee ka qara akka raadikaal amma ka jarri godhaa jirtu muuvimentiin kun raadikaal muslim jedhanii akkasitti deemutti jiran. So amma yoo si ergan dargaggeessa akkanaa yoo argan intala bareedduu ilma bareedaa akkanaa yoo arganii jedhan wait mucaan kun jiraataa Minisootaati bara akkuma kiyya nama kanaafuu yaada isaan dhaggeeffadhaa jiran. So ka isin goota irra deebi'ee boru hiriira yoo baatan koongirasii ni deemtu. Yoo ka deemallee yaada hin qabne taate please deema. Uummanni baay'inaan nu argu, aadaadhaan nu argu, alaabaa keenyaan nu argu, nagaa keenyaan nu argu, jaalala keenya, vaayilansii irraa dhaabbadhaa. Down saba Amara state tokko kanallee irraa dhaabbadhaa. We are against the nafxenya system. That is what we are against. Diinni keenya tokko qofa sistema kana. Sistema kana kanaafiyyuu kanarratti xiyyeeffadha. Oromootiin xiyyeeffatina warra biyyaa immoo maaloo itti bibbilaatini gumaan ni baati. Gumaan bahuu qabdi. Namni dogongoraan du'e gaafatamuu qaba. Ajjeesee gaafatamuu qaba. Dhiifama yoo uummanni gooteef jedha. Garuu amma yeroo achi waan hin jirreef diinaaf wal kennuu hin dandeenyu. Maaloo biyyatti bibbilaatini tasgabbaha jedhaan abbuma fe'aa balleessu wannuma fe'aa ta'uu itti deebina ta'u Oromoo ta'a. Lola addunyaa lammataa irratti warra
Ameerikaa fi Raashaan diina turte. Garuu gar tokko ta'aniitiin Jarmanii hinjifatanii jiran. Nuti illee Oromoo keessatti gantuun kaleellee anan jedha yeroo maali diinni keenya guddinni nu keessa jira. Gantuun illee numa keessaa jirtu amma hin obsina. Gantuu fi hattuu gurguramtu loyaltii bitachuuf jecha keessa nu miitu ganda keessa deemtee diina fiddee ganda xuree hora mul'istu hin beeka. Nuti akkasitti badaa turre abbaan keessi galee xirinyii jedhamaa ture. Xirinyii adoonnoo kabeeta waan ajaa'aa tokko. So akkasitti maatima keenya tokko sun jiraa ture. Diinni haala hin jiru diinni nu keessa jira hin beekne. Kanaafiyyuu amma walitti quban qabnu. Amma naa obsa wanni isin gootan biyyatti bilbila biyya katamaa itti himaa intarneetiin waayifaayiin gadhiifamee jira. Obsaa jedhaan walirratti ilaalina. Isi galee Arsiif Boorana ta'ee Wallaggaaf Shawaa ta'ee Harargee jidduu ta'ee qabeenya nama keenyaallee hin gubina. Nama keenyallee hin ajjeesina. In fact namallee hin ajjeesina hangar kiyyaan. Isi galee wanni isin gorsee jedhu wanti guddaan sistamni kun boykatiin kalee dhumatee jedhee waan asii jennu amma kan godhaa jiran biyya achi keessatti nama kaan bitanii kaan sodaachisanii wal nyaachisaa jiran. Because gaafa nuti wal nyaanne carraan ni baatiif. Isi galee loluun qabdu diini. Laluun qabu sigalii nafxanyaa nuti kan godhuun qabu. Wanni jiru godhu nu walitti naquudha. Achi booda harka maratanii ta'anii jechuudha. Diinni keenya sirna amma aangoorra jiru. Sirna saniifis aangoorra jiru waan ta'eef sanii na hubadhaa galatoomaa telefoona dhiifama isin jala kaasuu hin danda'u yeroo baay'ee sagalee gabaabaa waraabaatiin na ergaa yaadni sun impoortaantii yoo ta'e isin deebisa waa'ee miidiyaa irratti gabaasisoo ta'e ani miidiyaa irratti hin dalagu kadiirootti ergaa OMN'tti ergaa ONN'tti ergaa warroota akkasiitti ergaa ammaa yoo jettanii ani fookasiin kiyya advokasiif dippiloomaasiidha. Because namni luka lama qabaatee muka lama hin qoru. Waa mara godhuu hin danda'u. Sanii fi fookasiin keessa irraan jiruu fi wanni akkasiisan achi dabarsaa. Dhumarratti ammoo amma kamatannaa dhufee jedheen namoota keenya kan hidhamaa jiru, kan miidhamaa jiru, deetaabeesii uumnee jirra. Akkasii galee amma laala namni 10 asii du'ee 5 as du'ee feesbuukitti maxxansinaa hin bada. Gadi deema arguu hin dandeenyu. Akkasiin hin taanee fi ollaa irratti deemtaniitiin tokko tokkoon galchuu qabdan. Eenyutu du'e? Maqaan isaa eenyu? Yoom du'e? Eenyu ajjeese magaalaa kam ajjeese daawwii riippoortii yoo baasnu deetaa keenya keessa dhandhee baasnee jenna amma waggaa 3 dura yaadadha yeroo baay'ee jawaartu maxxansee jedhan beektan achi gadi deemtu soxxeetiin arguu nama ulfaatee jetta akka isin hin taanee fi ollaa irratti deema waan kana hunda achirratti maxxansaa isin jedha waan na dhageettaniif hedduu galatoomaa yaada keessan akkas na ibsan jedha fayyaa naa ta'a.